Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam nagartanii fayyaa keessanii. Viidiyoo gabaabduu takka wajjin dalannaan faana tura. Akkaataa baankeekaatti dalagan isinitti agarsiisa. Baankeekaan jechuun wanta shaayii faana nyaatamu. Wanni nu barbaachisu baking powder, sukkaara, daqiiqa burcuqqoo tokko, akkasuma aanan burcuqqoo tokkoo fi killee takkatu nu barbaachisaa jechuudha. Na faana tura. Sukkaara, killee bakka tokkotti, akkasuma aanan, qal'inni isaa kana fakkaata baankeeka jechuun. Xiqqoo lafa dhiistanii haga inni garagalu haa bukaa'u jechuudha. Baking powderiin qabaa, kaameraan qabu xiqqoo isii koffol jedha jechuudha. Meeshaa qadaada qabuun nattanii lafa beektanii jechuudha. Walakkaa isaatii kana amma gara hojii isaatiitti deemna. Buleeyyantii baankeeka jechuuni godheen isinitti agarsiisa. Ija baasaa jechuudha. Booda immoo itti garagalchitan. Yoo eeleen keessan isinii gahe bakka kanattis godhuu dandeettan haga 3 jechuudha. Daftanii yoo garagalchitan malee isin jalaa goota. Hin turu waan hin turre jechuudha.
zayitii takkan qabu ammoo zayitii ittiin godhina. obboleeyyan xiyyaa viidiyoon keenya kana fakkaataa baankeekiin kennallee akkana jira inshaallah akka hojjetattanii nyaattan abdii qaba. Hedduu bareedaa hedduu laafaa ni mi'aawallee akkasuma dhuma irratti yoo barbaaddanii damma akkanatti itti godhattanii dammaan nyaatamaa jechuudha. Shaayiin qophaa'ee jira. Viidiyoon kiyya kaadhaa kana fakkaata. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti inshaallah nagaan tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.